warri konkolaataa keessatti gaa'ela isaanii hundeeffatanii konkolaataa keessatti gaa'ela isaanii dhiisu. Sababiin isaa abaluuf abaluu wal fuudhaniiru jechaa otoo hin dhaga'in walii galiiru jechaa dhageenya. Gaafa araarri Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jechaa. Ani maqaan koo Faarfataa Lalisaan Aggasuu jedhama. Akkasumas barreessaa kitaabaati. Qophii kanaa qophii Victory Show jedhamu kanaa Aleksotuu biratti torbeetiin guyyaa Kamisaa galgala sa'aatii 3 irraa kaasee torbeedhaan kontinuusii yookiin tuffisaa kan dhiyeessinu ta'a. Victory Show qophiin kun dhimmoota adda addaa irratti kan isiniif dhiyaatudha. Gamanumaanii buleessa koo Alamayyoo Nagaash yookiin abbaa yuutuubii Aleksotuu jedhamu sanaa qophii kanarratti keessummaa kabajaa godhee walitti fufinsaan naaf yeroo isaatiif guddaan galateeffadha. Kallattiidhaan gara sagantaa keenya guyyaa irraa kanatti gaafa seennu mata dureen nuti wajjin ilaallu gaa'ela kan jedhudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 13 lakkoofsa 22 giddu galeeffachuudhaan waa'ee gaa'elaa dhimma gaa'elaa irratti qabxiiwwan garaagaraa kaasuudhaan walitti fufinsaan ilaalla. Dhimma gaa'elaa kanarratti gaafa kaasnee haasofnu kutaa kutaadhaan torbeedhaan kan isin dhiyeessinu ta'a. Kaayyoon barnoota keenyaa barnoota dhimma gaa'elaa irratti ilaaluun kan barbaachisee fi maaliif kan jedhu kaayyoo giddu galeeffate kaayyoo 8 kan ta'e of keessaa qaba. Kaayyoo isaa wal wajjin ilaalaa. Itti fufissaanii kutaa isaa keessattis hubachaa akka deemnuuf akka nuuf gamtaluuf itti seennaa. Kaayyoon jalqabaa maaliif dhimma gaa'elaa irratti ilaaluun barbaachisee kan jedhu tokkoffaa hiika gaa'elaa isa sirrii hubachiisuudha. Dhaloota seera kanaa yookiin immoo waldaa kiristaanaa keessas kan jiran haa ta'u bakka adda addaa kan jiran gaa'elaaf hiika sirrii namni akka hubatu yookiin immoo hiika sirrii akka qabaatu kan hubachiisuudha. Kaayyoon lammaffaa barnoota kanaa barbaachisummaa gaa'elaa hubachiisuudha. Gaa'elli barbaachisummaa hin barbaachisu barbaachisummaan isaa maali kan jedhu hubachiisuudha. Sadaffaa irratti rakkoowwan gaa'ela keessatti nu mul'atan maal akka ta'anii irratti dammaquudhaaf akka namaaf tolutti rakkoowwan sana hubachiisuudha. Afuraffaa irratti rakkoowwan gaa'ela sana keessatti mul'ataniif sababa ta'uu kan danda'an maal kan jedhu kana hubachiisuudha. Shanaffaa irratti miidhaa rakkoowwan sun qaqqabsiisuu danda'an sadarkaa adda addaatti qoodnee sadarkaa maatiitti, sadarkaa hawaasaatti, sadarkaa biyyaa fi sadarkaa amantiitti qoodnee miidhaawwan isaan qaqqabsiisuu danda'an sana hubachiisuudha. Jahaffaa irratti miidhaawwan kanaaf yaada furmaataa ta'uu kan danda'u maali kan jedhu isiniif kaafna. Torbaffaa irratti gaaffilee gaa'ela duraa fi gaa'ela keessatti ka'an maal akka ta'anii fi deebii isaanii qabannee isiniif dhiyaanna. Inni xumuraa inni 8ffaa gaa'ela keessatti jaalalli maal akka ta'e jaalala jechuun maal akka ta'e kan wal wajjin ilaalla. Seensaa jenne yookaan akka seensaatti gaafa ilaallu jaarraa kana keessaa biyya keenya keessattis haa ta'u biyyoota garaagaraa keessatti kan mul'atu abaluuf abaluu wal fuudhaniiru jechaa otoo hin dhaga'in walii galiiru jechaa dhageenya jechuudha. Biyyoota adda addaa keessatti biyya keenya keessattis bakka adda addaatti yeroo garaagaraa keessatti kan dhaga'amu abaluu gaa'ela godhateera yookiin immoo gaa'ela dhaabbateera yookiin dhaabbatteetti jechuu otoo hin dhageenye abaluufaa walii kanii kan jedhutu dhaga'ama. Kun maaliif yoo jenne rakkoo mataa isaa danda'e ni qaba. Kun ta'uu kan danda'ee fi kallattii isaan ittiin walitti dhufantu rakkoo qaba waan ta'eefidha. Kallattii isaan ittiin walitti dhufan jalqabaa sun rakkoo waan qabuufi utuu gaa'ela ijaarrachuun isaanii dhaga'amiin walii kun isaanii dhaga'amaa jechuudha. Waa'ee gaa'elaa irratti dubbachuun maaliif barbaachisa gaafa jennu gaa'elli dhimma xiyyeeffannoo barbaadu garuu si'a kanaa dhimma xiyyeeffannoo dhabeedha. Akka macaafa qulqulluuttis macaafa qulqulluu giddu galeeffannee ilaalaa deemna waan ta'eef akka macaafa qulqulluutti dhimma xiyyeeffannoo barbaadu dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan keessaa tokko gaa'eladha. Garuu nama biratti ilma namaa biratti si'a kana jaarraa 21ffaa jaarraa kana keessaa dhimmi xiyyeeffannoo dhabee 21ffaan garuu dhimma gaa'elaati. Kun maaliif yoo jenne akkamitti xiyyeeffannoo dhabee dhimmi gaa'elaa kun akkamitti xiyyeeffannoo dhabee yoo jenne namoonni kallattii adda addaatiin walitti dhufu. Xiyyeeffannoo dhabuu gaa'elaa kan nu argisiisu namoonni tokko geejjiba keessattuu ta'an yookiin konkolaataa keessattuu ta'anii wal bukkee wal maddii ta'anii utuu haasa'anii waa'ee gaa'elaa waa'ee jaalalaa walitti kaasu. Hiika sirrii isaa waan hin hubanneef jechuudha.
utuu daandiirra wajjin deemaa jiranii konkolaataa keessa wajjin ta'aa jiranii gaafa wajjin haasa'utti ka'anii yeroo suma dhimma hunda isaa kanatti xumuratu. Bu'anii ciree isaanii wajjin nyaatu. Kanuma yoo isaanii danda'ame bakka bultii bakka isaanii mijatu ciisichaa mijatu waliin mijeeffatu akkanatti wajjin ijaarratu. Warri konkolaataa keessatti gaa'ela isaanii hundeeffatanii konkolaataa keessatti gaa'ela isaanii dhiisu. Sababiin isaa xiyyeeffannoodhaanii hin ijaaranne waan ta'eef. Namoonni tokko immoo namoonni garaagaraa si'a kana baay'ee kan mul'achaa jiru. Dargaggoota keenya irratti illee dhiibbaa guddaa geessisaa kan jiru gaa'ela onlaayiniidha yookiin jaalala onlaayiniidha qilleensarraa. Seera uumamaa keessatti qilleensaan kan hanqaaqu hin daanqoodha. Seera kana garuu qilleensaan gaa'ela kan ijaarrachaa jiru ilma namaadha jechuudha. Gaa'elli onlaayinii qilleensaan ijaaramu kun qilleensumarraan diigama. Qilleensumarratti diigama jechuudha. Sababiin isaa qaamaan fees tuu feesii waan hin hundoofnee fi yookiin immoo sirriitti gadi fageenyaan ditteeyyii waan hin beeknee fi qilleensarraa wal jaallata feesbuukirraa, iimoorraa, teelegiraamirraa wantoota adda addaa teekinooloojii adda addaa fayyadamuudhaan wal jaallatan as taa'ee biyya Ameerikaa, as taa'ee biyya Kanaadaa, Araba keessatti wal jaallata. Qilleensarraa waan wal jaallateefis qilleensarraa walii hiikaa jechuudha. Rakkoo godhata gaafa walitti dhufan. Kanaaf dhimmi xiyyeeffannoo dhabee jedhama. Kana qofa osoo hin taane qabeenya ilaaleetti wal jaallata namni si'a kana. Qabeenya ilaalee waa wal jaallatuu fi namni suni qabeenya sana fuudhee inna malee gaa'ela sirrii godhate jechuu hin dandeenye. Qabeenyi dhufaa hin dhumu. Qabeenyi sun gaafa dhume walii immoo akkam godhu rakkoo cimaa geessisaa jechuudha. Kana qofa osoo hin taane xiyyeeffannoo dhabuu gaa'elaa kan argisiisu poozishinii yookiin bakka ilaalee poozishinii gaafa jedhamu sadarkaa namni sun irra jiru ilaaleen wal jaallachuu namootaarraa kan ka'edha jechuudha. Namni tokko sadarkaa irra jiru sadarkaa bareedaa akka yaada namaatti sadarkaa baay'ee hawwisiisaa yoo ta'e namni sun sadarkaa akkasirra jirti waan ta'eef yookiin immoo jira waan ta'eef kana wajjin gaa'ela koo ijaarrachuun qabaa. Poozishinii wajjin gaa'ela godhatee nu jechisiisa malee nama wajjin karaa sirrii karaa barbaachisaa ta'een gaa'ela godhate jechuun namatti ulfaata. Bakka ilaalanii, yeroo ilaalanii, bifa ilaalanii, qomoo ilaalanii gaa'ela godhachuun baay'ee ulfaata. Kanarraa kan ka'e dhimmi xiyyeeffannoo dhabee gaa'ela ta'uusaa kanaan nu hubachiisaa jechuudha. Kanaaf si'a kana gaa'ela intiraanspoorteeshin maareejii, onlaayin maareejii, piroopertii maareejii, poozishin maareejii, taayim maareejii, pilees maareejii, biyuutii maareejii, jini maareejii kan jedhullee akka kanaatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Kun akka seensaatti gabaabsinee gaafa kaafnu jechuudha. Kanaaf gaa'ela kana normaalii fi abnormaaliitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Fayya qabeessa kan ta'ee fi fayya dhabeessa kan ta'e. Gaa'ela fayya qabeessaa fi gaa'ela fayya dhabeessa ta'etti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Wantoota nuyi ammaan olitti kaafne kuni kanaan olitti kaafnee ilaalle kuni baay'een isaa gaa'elli sun abnormaalii ta'uusaa mul'isaa jechuudha. Gaa'ela maraatu. Akkasumatti disorder kan ta'e, qindaa'ina kan hin qabne, sirna kan hin qabne, fiicharii isaa fuuldura isaaf illee karoora pilaanii kan hin qabne ta'uusaa mul'isaa jechuudha. Kanaaf wanti waaqayyo barbaadu immoo macaafa qulqulluu wajjin kan wal qabate seera uumamaa keessatti gaafa ilaallu boqonnaa tokkorraas lamarraas sadirraas kaafnee sana keessa seenne gaafa ilaallu waaqayyo akkamitti gaa'ela akka inni ilmaan namootaatiif hundeesse akkamitti akka inni dhaabe akkamitti akka inni ijaare gaafa ilaallu gaa'elli inni hundeessu sun gaa'ela noormaaliidha malee gaa'ela abnoormaalii yookiin immoo gaa'ela fayya dhabeessa ta'e maraatu ta'e miti. Abnormaaliin waan baay'ateef yookiin gaa'elli fayya dhabeessa ta'e waan baay'ateef immoo hawaasaaf, waldaa kiristaanaatiif, dinagdeedhaaf, biyyaaf tasgabbiin dhibee jechuudha. Akkamitti yoo jenne itti deemnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf waa'ee gaa'elaa irratti ilaaluun gadi fageenyaan hubachuun dargaggoonni keenya warri gaa'ela godhatanis warri gaa'ela hin godhatanis dhimma gaa'elaa irratti tasgabbiidhaanii waa'ee gaa'elaa hubachuun kan barbaachiseef kanaafidha. Gaa'ela keessa nagaan yoo hin jiru ta'e, tasgabbii yoo hin jiru ta'e dhaloonni gaa'ela keessaa bahu maatii isaa fi bu'a qabeessa ta'uu hin danda'u. Kaayyoo irra lafaa irratti dhalateef raawwachuu hin danda'u, fiixaan baasuu hin danda'u. Waan gaarii hojjechuudhaa fi addunyaa kanarratti uumamee hojjechuu hin danda'u. Sababiin isaa gaa'ela dhukkubsataa keessatti dhalate waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maatii isaa jeeqa, abbaa isaa abaaraa, haadha isaa abaara, obboleessa isaaf nagaan kennu. Inni obboleessa isaa fi abbaa isaa fi haadha isaaf nagaan kennine kuni maatii isaa abaaru kuni gaafa gadi ba'u immoo manaa gaafa gadi ba'u balbala gaafa tarkaanfatu hawaasaafis nagaan kennu. Ollaadhaa horiyaata. Naannoodhaa nama reebee nama saama. Waan garaagaraa hojjeta. Waan namaa qindeessuu danda'a jechuudha. Kanaaf biyya irratti dhiibbaa qaba. Dinagdee namootaa irratti dhiibbaa qaba. Namni waan karoorse tokko
sirnaan itti fayyadamuu danda'u qabeenya isaatti. Sababiin isaa gaa'ela jeeqamaa tokkotu wallaa jiru yookiin naannoo keessa jiraachuun jeequmsa akka biyyaatti mudatullee rakkoon jiru jeequmsaaf sababa ta'uu kan danda'ullee gaa'ela keessaa kan waldaa kiristaanaa tasgabbii kan dhabuu dandeessu gaa'elli yoo rakkoo godhate. Biyyi tasgabbii dhabuu kan dandeessu gaa'elli yoo rakkoo godhate. Akkasuma maatiin illee tasgabbii dhabuu kan danda'u gaa'elli yoo rakkoo godhate. Kanaaf waa'ee gaa'elaa irratti gadi fageenyaan ilaaluun barbaachise. Kana jennee hiikaa gaa'elaa fi yaada namootaa kan jedhu wal wajjin ilaalaa deemnaa jiru. Gaa'ela jechuun maal jechuudha? Gaa'ela irratti immoo namoonni hiika akkamii kennu? Definition isaan gaa'elaaf kennan, maarijiidhaaf kennan yookiin immoo gaabicha isa jennu kanaaf kan isaan kennanii akka yaada namootaatti namoonni akkamitti hubatu gaa'ela kana kan jedhuu fi macaafni qulqulluun immoo gaa'ela kana akkamitti barsiisa, akkamitti ibsaa kan jedhu wal bira qabnee wal wajjin ilaalla. Qabxii jalqabaa waqtii tokkoffaa jalatti egaa wantoota garaagaraa ilaalla. Yaadi namootaa akkamitti hubatu yookiin immoo yaada namootaa irraa kan fudhanne akkas jedha. Maaliif fuuta yookiin immoo maaliif heerumtaa jennee gaafa gaafannu dhalti galgala koof waan barbaachisuufidha. Yaaddoo galgala isaaniirraa kan ka'edha jechuudha. Gaafa dulloomu, gaafa dadhabu, kan na sassaabu, kan walitti na qabu, galakoo keessatti illee kan na bareechu dhaladha waan ta'eef kan jedhu. Isaan kun yaaddoo galgala isaanii waan qabaniif akkanatti gaa'elaaf kennu jechuudha. Gaa'ela kan godhatanii yaaddoo galgalaafidha kan akka gaaffiitti qabachuu dandeessu. Kaan immoo akkas jedhu baradhee akka riyyaa koo xumureera hojiis waan an dhabee fi kanaaf fuudhuun na barbaachise. Inni dhiirri. Isheen durbi immoo bakka baradhee xumureera waan ta'eef hojiis hin arganne hojii dhabeera waan ta'eef kana booda nan heerumaa itti. Kuni hojii waan dhabanii fi gaa'ela godhachuu jechuudha malee gaa'ela eega sirrii gaa'elaa miti. Kaan isaanii immoo akkasitti gaa'elatti hiika kennu. Hojii argadheera waan ta'eef kana booda baradhee xumuree akka riyyaa koo hojii argadheera waan ta'eef wanti na barbaachisu hin jiru. Waan an barbaachisu bira gaheera waan an ta'eef kanaafan fuudha kanaafan heerumaa hojii waan argataniif jechuudha. Namni hojii dhabeen fuudhu jechuudha. Isaan kana biratti immoo kaan isaanii immoo akkas jedhan yaada kennu. Abbaan koo qabeenya baay'ee waan qabuuf maatiin koo qabeenya baay'ee waan qabuuf sana itti darbee dhaaluun barbaade maalti na rakkise maalti na joorsise maalti na kunaanesse addunyaa kana keessatti maaliifan olii gadi jooraa kan jedhu dhaalaafidha. Isaan kun immoo dhaalaaf fuudhu jechuudha. Kaan immoo akkas jedhu hiriyaan koo inni wajjin dhaladhee guddadhee wajjin jiraachaa ture fuudheera heerumteettis waan ta'eef anis fuudhuun qaba anis heerumuun qabaa. Kuni wal dorgommii fuudhaaf heerumaati malee dhuguma kaayyoon gaa'elaa yookiin hiikkaan gaa'elaa isaaniif galeera jechuun hin dandeessisu. Kaan immoo maaliif heerumtaa yoo isheen jennu yookiin immoo isaan immoo maaliif fuudhuu barbaadde yoo ittiin jenne inni dhiirri isheerraan qabaman tala tokkorraan qabame isheen immoo isarraan qabame isaan kun walirraa qabaman akka wordii afaan oromootti jecha afaan oromootti walirraa qabamu jechuudha. Garuu hiikkaan gaa'elaa sirrii walirraa qabamuu otoo hin taane walitti qabamuudha. Akka baay'eelitti jechuudha. Kanaaf walirraa qabamaniiti kan isaan wal fuudhuu barbaadan akka kanaatti yaada kennu. Yaada namootaati kun. Gambiraa maaliif fuuta yookiin maaliif heerumuu barbaadde gaafa jedhamu jaalala dhugaa waa wal jaallanneef baay'ee onnee koorraa waan hin jaalladhee fi fuudhuun barbaade murteesseera yookiin immoo isheen immoo heerumuun barbaade kuni fudhatamummaa ni qabaata. Garuu akkamitti ta'uu akka qabu adda baasan beekuun barbaachisaadha. Kaan immoo qomoon koo akka baay'atuufi qomoo sanyii abbaa kootii yookiin immoo hiddi keenya waa baay'atu isaa waan barbaadee fi kanaafan fuudhuu barbaade. Ani gaafa fuudhu amma ijoollee 13 15 10 meeqaattan dhashuu qaba yookiin horuun qaba baay'achuu qabnaa. Kun immoo qomoo akaarraroo yookiin immoo qomoo ol guddisanii ilaalu sanyii baay'isuudhaaf dhimma sanyii irratti xiyyeeffannoodhaan kennanii hojjechuudha. Inni kun malee hiika gaa'elaa isa sirrii miti. Kaan immoo maatiin koo horii qabu. Horii kana immoo kan sassaabu waan dhibeef yeroo baay'ee kun baadiyyaatti mudataa jechuudha. Baadiyyaa keessatti baay'ee irra deddeebiidhaan kan qabu. Horii kana kan sassaabu waan dhibeef kanaafan fuudhaan. Kana jechuun hojjettuu yookiin immoo nama horii sassaabu tiksee nama horii eegu nama mana qabu yookiin kunuunsu qacarachuu jechuudha malee gaa'ela jaallachuu miti. Inni kun akka kanaatti taanaan yaadi kun yaada dogoggoraati. Kana qofa otoo hin taane maatiin koo dhukkubnaanii
namni biddeen yookiin immoo nyaata waan tokko tokko qopheessullee waan hin jirreef kanaaf fuudhuu barbaade ofii koo beekee waan hin hojjenneefi. Ani jiruuf jireenya mana keessaa waan nu rakkiseef qabeenya jira garuu itti fayyadamu waan nu rakkiseefi kanaaf fuudhuu barbaade maatii koo yookiin haadha koo yookiin abbaa koo dhukkubaa kanaafidha kana fuudhuu barbaade yookiin kana heerumuu barbaade kunis yaada dogoggoraati. Namni inni fuudhu suni akka kiimitti tajaajiltu akka dooktaraatti tajaajiltee jechuudha malee akka haadha manaatti tajaajiltee jechuun baay'ee ulfaataa jechuudha. Kanaaf yaadi namoota isaan kana fakkaan immoo qofummaan natti hammaate. Qofummaa irraan kan ka'e fuudhuu barbaade kunis gaaffii guddaa namatti kaasa. Kan isaan immoo karoora jireenyaa waan wallaaleef haalli jiruuf jireenyaa kun wal na jalaa waan rukkutee fi kanaaf fuudhuu barbaade kan immoo isheen warra shamarranii yoo ta'e immoo kanaaf heerumuu barbaade. Nama loojistikii barate yookiin immoo karoora jireenyaa nama barsiisu fuudhaa jechuudha malee kuni gaa'ela sirrii jaallate jechuunis ni ulfaata. Hin barbaachisa karoora wajjin qindeeffachuudhaaf haala mimmijeeffachuudhaaf. Sammuu ishee ittiin dhuftee karoora sii qindeessitu sana atis immoo qabda karoora baafachuu dandeessa. Sammuu inni ittiin karoora isheedhaaf baasus isheenis qabdi. Durseeyyuu haala mijeeffachuu qaba malee kanarratti xiyyeeffachuu hin qabu. Kaan immoo qocholloodhaaf. Abbaa koo sababii abbaan koo ijoollee muraasa qabuu fi ijoollee ilmaa muraasa qabuu fi namoonni waan caqaacaqan yookiin qocholanitti hammaatanii fi kun gaaffii guddaa waan natti ta'ee fi horii baay'adhee anis ijaa ba'uun qabaa kan jedhurraa kan ka'u qocholloodhaaf mormiidhaa fi dhala godhachuu barbaadu. Kanaaf gaa'ela jaallachuu barbaannaa jedhu namoonni baay'een kun yaada namootaati. Lammaffaa yaada sirrii gaa'ela jechuun maal jechuu akka ta'e macaafa qulqulluu wajjin wal qabsiisnee gaafa ilaallu. Gaa'elli maali yoo jenne macaafa seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 26 irraa kaafne yoo ilaalle gaa'ela jechuun maal jechuudha kan jedhu waan baay'ee nu barsiisa. Tokkoffaa gaa'ela jechuun bultoodha. Gaa'ela jechuun bultoodha. Bultoo jechuun bulchiinsa mataasaa kan qabudha. Waaqayyo gaafa Addaamiif Yohaaniin utuu hin uumin wantoota isaanii barbaachisu erga uumeeti waan isaan keessa jiraatan waan isaan ittiin jiraatan uumee fi kanarratti immoo bulchiinsa qabaadhaa yookiin immoo kana immoo bulchaa kanarratti mootummaa qabaadhaa isa qilleensa irra balali'u isa galaana keessa hunduma kanarratti mootummaa qabaadhaa aangoo kenneef. Gaa'ela jechuun bultoodha. Jaroota sana lama godhee uumee macaafamti qulqulluu hin lammaffaa gaa'ela jechuun itti gaafatamummaa fudhachuudha. Responsibility isa jennu kana fudhachuudha. Waan isaan mudatu hundumaa fi itti gaafatamummaa fudhatanii hojjechuu gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin gama fayyaatiin gama amantiitiin gama jiru hunduma isaa dhaabbatanii itti gaafatamummaadhaan hojjechuu danda'u kan qabaatu jechuudha. Namni biraa qaamni biraa dhufee kan isaaniif gaafatamu miti. Dhiirri tokkoof durbi tokko gaafa walitti dhufanii gaa'ela wajjin jaallatanii qaamni biraa dhufee isaaniif itti gaafatamu hin jiru. Kanaaf gaa'ela jechuun akka macaafa qulqulluutti itti gaafatamummaa fudhachuu jechuudha. Shinni kan biraan of danda'udha. Gaa'ela jechuun of danda'u adda ba'u jechuudha. Waaqayyo gaafa Addaamiif Yohaaniin uume akka macaafa qulqulluu keessaa arginutti waan hundumaa uumee fi mana ofirraa isaan baase. Adda baasee jechuudha. Yeroo itti ilaaluun barbaachisutti immoo dhaqee isaan hubata isaan to'ataa jechuudha. Kanaaf gaa'ela jechuun of danda'uudha malee cal jedhanii hirkatan taa'u miti. Antalli tokko silaa haadha ishee jala bulte yoo ta'e gaafa heerumtu gaatee kan iddoo haadha kootii dhaqee bulaa yookiin immoo achi dhannee bulaa jechuudha. It is impossible hin danda'amu jechuudha. Kanaaf adda ba'u of danda'u. Kana malee gaa'ela jechuun herrega dhuunfaa ofii jijjiiru jechuudha. Sila gurbaanii ofii isaa ba'ee mataa isaa filatee uffata isaa miiccatee kophee ofii bitatee maal jedha yoo ta'e isheenis akkasuma gooti yoo ta'e amma erga gaafa walitti dhufanii kaasanii garuu karoorri isaanii inni sila dhuunfaatti hojjetan sun jijjiirameera. Herregi dhuunfaa isaanii inni duraa sun jijjiiramee herrega garee godhatu jechuudha. Waliin ta'anii dhimma ishee barbaachisus dhimma isaa barbaachisus dhimma daa'imma isaaniitiif barbaachisus waliin ta'anii kaalkuleeshinii hunda isaa herrega isaanii hojjetu. Kanaaf gaa'ela jechuun herrega dhuunfaa ofii jijjiiruu jechuudha. Gaafa gaa'elatti seenan akkanaatti hubachuun ni barbaachisa. Gambiraan gaa'ela jechuun foon tokko ta'uudha. Foon tokko ta'uudha. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti argachuu dandeessu isa kan foon tokko ta'uu. Isaan foon tokkodhaa gaafa Waaqayyoo cinaacha isaa keessaatii Addaamiin raffisee yookiin namicha raffisee ishee hojjete sana ishee fuudhee hojjetee targisee sana gaafa argu kutaa sanarratti akkas jedhee dubbata. Isaan foon tokkodhaa kanaaf foon tokko ta'uudha. Akka qaama lama ta'anitti ol ilaaluuf of ilaaluun hin barbaachisu. Kana malee gaa'ela jechuun kan sirreessaa walitti dhufanii wajjin hafuudha. Amma du'aatti walitti dhufanii wajjin hafuudha. Gaa'ela jechuun walitti dhufanii wajjin hafuudha malee amma isteeppitee wajjin deemanii wal biraa hafuu miti. Kana malee gaa'ela jechuun wal fakkaataa saala faallaa namadha. Saala faallaa kan qabanii kanaanuma malee
nama ta'anii saala wal fakkaataan kan wal ijaaramu miti jechuudha. Kana malee gaa'ela jechuun wal duraa duuba deemuu utuu hin taane wal cinaa deemuu akkuma wal cinaa rafan jechuudha. Gaa'ela eega sirreessaa akka kanaatti qabattanii akkasiin hubattanii qophii taatan dargaggoonni keenya illee warri itti seentan illee akka kanaatti hubattanii barbaada. Kun kutaa tokkoffaa barnoota keenyaa waa'ee gaa'elaa irratti wajjin ilaalluudha. Waa'ee kanaa keessatti waa'ee gaa'elaa keessatti yaadi namootaa akkamitti waa'ee gaa'elaa hubatee akka jiru akkasumallee kan sirrii macaafa qulqulluu wajjin wal qabatee gaa'ela macaafni qulqulluu akkamitti akka eegu kanaa isinii kaafneerra akka kanaatti akka hubattan barbaanna. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guddaa isin jaallanna, baay'ee isin jaallanna, baay'ee isin kabajna. Walitti fufinsaan kutaa lammeeffaasaa akka hordoftan illee abdii guddaa isinirraa qabna.